Barattoonni keenya maatii Odaa Akaadaamii bakka jirtanitti nagaan keenya isin akka qabu. Barnoonni keenya afaan Oromoo guyyaa 60maaf ta'u tartiiba isaa eeggachuun kutaa 4 irra ga'ee jira. Isinis hiriyoota keessan affeeraa yaada keessan nuuf qoodaa sabiskiraayib, laayik, sheer taasisaa nu waliin adeemsatti fufaa. Namoonni karaa onlaayinii keessaan barachuu barbaadan barnoota afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaariffaa nu biraa haala hawwataaf quubsaa ta'e ni argattu. Lakkoofsa armaan gadiitiin karaa Imoo, Waatsaappii fi Teelegiraamii nuuf bilbilaa. Barnoota keenya har'aatiin qubee dachaa afaan Oromoo waliin ilaallaa። ከ30 ቀን በ4ኛ ቀን ትምህርታችን 7ቱን የኦሮምኛ ድርብ ፊደሎች አብረን እናያለን። ቁቤ ደቻ ከነ bakka lamatti qoonneetu kan nuyi isiniif keenyee jirru qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaatiin jechuudha. Qubee gurguddaanis kan nuyi waamnu ta'ee qubee xixiqqaadhaan kan nuyi waamnu bifa isaanii adda adda malee sagaleen isaan qaban tokko isiniif haa dubbisu. Cha, cha, a, a, nya, nya, pa, pa, sha, sha, sa, sa, ja, ja. Qubee xiqqaadhaanis sagaleen isaan qaban wal fakkaata. Kun qubee guddaa eeguu ta'u kan fuuldura isaatti barreeffamee jiru immoo qubee xixiqqaatiin jechuudha. Warreen kaanis haaluma kanaan laaltooni isiniif haa dubbisu. Cha, cha, a, a, nya, nya, pa, pa, sha, sha, sa, sa, ja, ja. Qubeen dachaa afaan Oromoo ta'uuwwan isaan kanaa lamaan isaaniitu akka qubee tokkootti kan isaan dubbifamanii sababa kanaatiif kan isaan qubee dachaa jedhamanii. Jarreen kun afaan Oromoo keessatti bakka baay'eetti waan nu fayyadamanii fi lamaan isaaniitiin akka qubee tokkootti kan isaan dubbifamanii. Isaan kana irra deddeebi'aatii ilaalaa. Haga sirriitti adda baafattanitti viidiyoo kana pause gochuudhaan irra deebitanii ilaaluu keessan hin dagatinaa. Kutaa itti aanuun haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Horaa bulaa deebanaa.